Jaalalli jaalala jaalala jaalalli jaalala jaalala na fuudhadhu galii yaa mucaa magaalaa qacamaan si muree ilkaanii rigadhu borolo ikotu afaan na dhungadhu jaalala jaalalli jaalala jaalala yaa mucaa magaalaa karaa baatee galtu si hordofaa jira. Galasamuna yadamma ko karamela nana Galasamuna yadamma ko karamela nana Yadamma ko karamela nana harka fuunii kabajamtoota daawwattoota ForX Entertainment qophii keenya Qara Jaalalaa qabannee dhufneeti jirra akkuma beekamu sagantaa keenya Qara Jaalalaa onnee jaalala miidhamte kan itti wallaannoo fi jaalala fala dhabde kan falatti barbaadnu akkasumas xalayaawwan daawwattoota keenya biraan barraa'ee nu bira dhaqqabe qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Dastuu tokkotu karaatti naqabeetu maallaan jedhe sitti fakkaata. maal siinse jaalallee qabdaatii naan jedhe maaliifiin jedheen kanuma qofa si gaafadhe kanuma qofa kallattumaan naa deebisi jennaan hin qabuun jedheen ituu jaalallee hin qabaatan akkamitti waa'ee jaalalaa dubbattaa naan jedhe dirqama waa'ee jaalalaa dubbachuudhaaf jaalallee qabaachuun qabaa kan jedhu gaaffii gaafatte ayyo bareedaadha silaa qabaachuun kee gaarii ture qabdaaf hin qabdus hin beeknu ammoo wantidha namni tokko bultii keessaa jiraatu jaalala keessaa jiraatu jaalallee hin qabaatin hin qabaaddu jaalala ka ibsuu dandeessu waa'ee jaalala kaasuu dandeessu jaalalti maal akka taate uumamaanii kuni kennaadha waan ati mana barnootaa seentee fudhattee yookaan nama jijjiirattee bartee osoo hin taane namootuma naannaa kee jiran irraa hiikkaan jaalalaa sii gala hammeenyi siitis miidhagni siitillee sii gala kanaafuu ammas nama hanga kee kana muuxannoo nama hawaasa hojii jireenya qabu namoota garagaraa hojii kontaatti qabu kana jaalala eessa beektaa jedhee nama gaafachuuni ni ulfaata keessatti tokkommoo maallaan jedhe beektaa jette moo jedhe jettee haa ta'u ayyee ati malaaxaadhaa akkamitti shamarran akka kanatti jaallatu dhaan jennaan hanga yoonaatti na jaallachuuf dhiisuu isaanii namni dhufee natti himeen jiru bakkeetti na jaallachuu isaanii an ofiin of hin beeku maaliif akkas naan jette garuu jennaan shamarran kana gara caalaa kan isin barbaaddu dhiira akkamii barbaadda jenne yoo gaafanne anaanis walitti qabata tokkoffaa dhiira dhaabbata qabu lammaffaa dhiira lapheensaa babal'aa ispoortiidhaan of ijaare sadaffaa dhiira hareeda qabu afuraffaa immoo dhiira rifeensisaa guutuu ta'e magaalaa haa ta'u waan akkasii ulaagaan isaan himatan kuni ulaagaa sana keessa sirra jiru keessatti immoo dhiira akkamii jibbite jenne yoo gaafanne anaanis walitti qabee tokkoffaa dhiira moluu hin jaallannu lammaffaa dhiira borcii qabu hin jaallannu sadaffaa dhiira gabaabaa hin jaallannu afuraffaa kana wanti jarri jibban keessaa tokko ati nama Istumaan jette asirratti deebisa sii kenna kaa namni filannaadhaaf nama ni dhaleessa garuu ilma namaa gisee filannaa dhaleessinu namummaa isaa qofa yoo ta'e malee akka wayaa magaalatti filannaaf silaa namni dhiyaatu haa ta'u immoo nama kanaatti illee shamarran takka jaallachuudhaaf ulaagaa irraa eegduu jiraame fiizikaalaa haa ta'u akhlaaqarraa waa hundarraa jechuudha shamarrilleen akkuma siin si gaafatte numa jira ani immoo waan na mul'atu molaaxumatee tanaahu filannoota godhatte ni jirti maaliifuu namni kun nama kan jechuun namni fokkatu garuu nama bifa gaarii hin qabne nama bareedaa fuudhee hojii jiraataa yookaan immoo nama bareedaatti heerumtee hojii jiraatti kun maal jechuudha qabxii takka waan isin irraa jaalattu namni san qabu haasaa isaa haa ta'u gochi isaa haa ta'u namichi gabaabaas ta'e molaaxaas ta'e borchees ta'e waan isii qabu takkaa jira waan ishiin isii jaalattu. Iccitiin jaalalaa as keessatti beektaa jaalallee iccitiidha iccitiiniif jaalallee gargar baastee ilaaltu nama kaatee ulaagaa kee keessan jirre tokkorraa ka'ee jaalallumti si qaba. Sikaba mala eessa maali isaa akka jaallatte hin beektu maali isii akka jaallatte hin beektu isuma jaalalaan kufte qofa argita. Namni wajjin jiraattu sanis duraan akkaati filannoof nama dhaleessitu ni beekani inni dura akkas ta'e amma maaliif ishii jaallataa jira ati immoo
koodii san suma qofaa beeka. Si qofaa beekaa akkamitti akka dhaqxee halka jaalallee nama sanarraa si qabee keessatti kufte hin beektu iccitiidha waan ta'eef dirqama namni kun bifti isaa bareedee qaamni isaa bareedee amma fakkeenya qaama uumamaan nutti kenne uumamni nurkaa fudhate akka kootii kana jiraachuu danda'a. Ammallee maan taane baay'ee. Jechuun as keessatti inni guddaan namni sun jaalala beekuu danda'a. Utuma namni sun jaalala hin beekne lafaa ka'ee namni tokko jaalala keessarraa qabamuu danda'a. Ati jaalala beekii dhiisi. Akkuma kanatti silaalee beekuu dhiisuu dandeessa bar jaalala. Na jaallachuus dhiisuu dandeessa. Wama ta'e irraa waan irraa na qabee hin beeku jaalala sirraa na qabuu danda'a. Atis nama itti yaadne tokko kaatee jaalallee irraas qabu. Nama tokko karuma deemaa dhaqxee kan dhufeenyaan si naasisu wayii jira. Dhiiras ta'ee dhiirri tokko shamarran jaalallee isaatii wajjiniin deema. Shamarran tokko yoo itti dhuftee jettee amala duukaa gara galuu qaban. Ijaallaaluu qabnu. Shamarranis kana qabdi hin qabdu hin jennu namni hin qabne. Jechuun baay'inaan garuu hin jiru. Garuu namni ati utuun beekin duukaa laaltu jira. Nama kanarraa eenyummaa isaan beektu callisee wanti ta'e wayii irraa si hawwateera. Waan duratti yaaddu wayii nama kanarra jira. Garuu nama ati wajjin jiraachuu jirtu kana waan ati nama hunda keessaa isa filattuu fiitu isarra jira. Saniif. Hiriyaa koo tokkotuyyuu akkas mana barumsaatii baanee kaaffee wajjiniin teenya. Gaafa kaaffee wajjin teenyu nama lama taanee akkas teenya. Dhiira tokkoof durbi tokko wajjin taa'u. An dugda sitti garagaleen taara inni isitti garagalee taara walitti garagalanii taa'u. Isa mucaan kun baay'ee bareedina naasifteetteedha rabbiin sodaadhu nuun ficcisiisinii nama wajjin jirti yoo kudhan jiraatte hin beeku ani isiin maaliif na laalte anis laalee ijji korra na bu'e na rifadhe bakkaa'edha. Achi booda baay'ee nama dantaan qabu kallattumaan amma hidhee amma namaa wal baruu nama danda'udha. Dhaqee gaafachuun qabaa yookaan akkasiin bareeddu yookaan akka itti rifadhetti mun qaba dhiisi nama wajjin jirtiin jedheen. Anamma yoon ka'e ittiin himanne yookaan ittiin dubbanne halkan hirriban qabu jedha. Namni tokko gaafa ijji jiran oolchine isaaf hin ta'u. Amma fakkeenya gaafa jaalalli jalqaba si qabdu nyaata kana si jibbisiisti dhugaatii kana si jibbisiisti. Hiraarsi galaggisti. Hirriba kana keessa sagal gangalattaa as dhaqxaa ija kee dunuunfattu nama sana sitti dhufaa banattu akka waan si. Imagine yaadumaan akkanatti filmii ilaalaa jiraatta baratu. Jireenya jaalalaa akkasii waan ta'eef kanaaf yoo nama kallattiin ittiin himne yookaan illee akkasiin bareeddu dirqamatti mun qabaa jedha. Boqonnaa argachuu fayyisa. Seeraan itti himi ayyee yoo namni bira jiru kun waa ta'e jedhee ansi gateen fiigaasi jedheen fiigichaan tokkoffaadha beekta. Waan nan galchine keessa galuun jaalladhu nan sodaadha baay'ee. Garuu waan na galchu keessa hinuman gala. San booda dhaqee dubbi keenya irratti baay'ee bareeddaa maqaan koo akkasiin jedhama dhaqeetti wal baree akka tasaa namni wajjin jiru kun obboleessa siiti. Akkasitti rabbi baasee. Achi boodatti wal baranii akkasi maal siin jechuun barbaade nama wajjin illee yoo jiraatteetti tun beekin namni tokko ka'e akkuma kanatti silaalee miira isaa to'achuu hin danda'u beektaa. Kanaaf iccitiin jaalalaa akkati ulaagaa ofii kaawwatte sana osoo hin taane karaa inni itti dhufeensi seenuun beekamu waan ta'eef jaalallee nama akkanaarraa karoora fa'aa baasta beekte teessee nama akkana jaaladhee ittiin akkas hojjitee akkana ta'e akkasi jiraadhee akkasi mucaa argadhee akkasitti akkasitti ati tilmaamta dhufee gaafa biraa waan ati yaadneetu uumamu. Bakka jechuun bifa biraatiin si seenee jaalaltummaan kun kaati pilaana yeroo dheeraa irra baastee akkattiin nama kana hojii jiraadha akkanattu nama sanis haa ta'u nama biraattis haa ta'u bifa ifi barbaadeen si qabata. Saniif mee arra waan dhufneef maali? Wanti dhufneef obboleettiin keenya tokko nama akkaan jaallattu biyya Saawud Arabiyaa jiraatti. Jaalala isaa ibsitee fi keessatti jaalala isiin ibsitee fi akka addaati walaluudhaan ibsitee fi namni kun biyya kana keessa jiraata. Nama kana yoo dirqama ta'ee jedhe qabnee faasiltee dhiyeessuu dandeenya waan ta'eef jaalala akkaan siif qabdu siif ibsitee jirti waan ta'eef mee xalayaa isii kana dhaggeeffannee walitti haa deebinu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوني أمنتا مسلمة الشما أركفوني وري أمنتا براس كم درو جبتو وروني فوركس انترتايمنت هردفتوني سانيس أني مكانكو ياسمين أنوار يوكين مستقيمة أنوار جدما دلتو قولنا أرقبها أنا قولو قوتو مقالا برودا قند دواسدي تدلت كان جرادو مقالا سود عربية كيسا ورقاكو كان أكبران ناف كيسان أبدين اسن الرايق أبا Asumaanuu galatoomaa sagantaa kana qindeessitanii walitti qabdanii nama biraan ga'uu keessaniif hedduu takka isin dinqisiifadha. Asumaan gara walaloo kiyyaatti achi darba. Yaa tokkicha waan ofii kan baay'ee nama raru onnee kiyya hatattee kan yaadaan na darartu erga dirqama jiruun ati fagaattee narraa onneen koo si gaafatti kunoo hanga har'aa oksijiinii samboo sabboonaa beekaa safuuf aadaa osoo akka gaariitti silaa si biraan hafu yeroon onlaayinii irraan sagalee kee dhaga'u akka garaan nana'u sitti himuu hin danda'u borii kee bareechuuf halkanii guyyaa kaattaa beelaaf deebuu hin jettu waanuma argattee nyaattaa. Ati naaf qaama kootii muudama koo gaggabaa gammachuus ta'ee rakkoo dursitee na qaqqabda gubaan jaalala keetii akka gimiif rasaasaa na bira jirta se'een utubatti hasaasa abshir waluma keenyaa yoo fagaates karaani takkayyuu addaan baanee nuti qalbiif garaani yoomuu gargar hin baanu abdiin kunne jirurraa bulchinee bubbulchinee lafee tiruurraa ati gama jiraattee an jiraadhus gamana abjuun keenya nin dhugooma hin shakkunan amanaa abduun keenya ni dhugooma hin shakkunan amanaa waraqaan kun nama ani hedduu jaalladhuuf nama onnee koo keessa jiruu fi akkasuma maqaan isaa Haaruun jedhama dhalataa godina Harargee lixaa magaalaa Galabsooti. Galatoomaa isin jaalladhaa sagantaa kana naaf qopheessuu keessanii fi galata guddaa qabdan. Hayyeegaa waraqaan obboleettii keenya akkana jetti isu yeroo baay'ee gaafa durirraa gammachillee irra baay'eetti yeroo taatu jechoota gaggaarii kana baay'inaan ni jiraami waraqas barreessee warri namaa ergu kun isinii amma gisee amma nurraa akkanatti isinii dhalaa kan yoo isinii dhiyaate kana miira akkamii isinii dhaga'ama dhugumatti isin gammachiisa. Dubbii keenya irratti jechoota fiffilatanii jecha jaalalaa dubbachuudhaan dhiirarraa shamarrantutti beekti. Garuu baastee dubbachuu irratti xiqqoosii safuunis jiraachuu danda'a akka aadaa keenya ta'uu danda'a safuun jira amantiin jira kana kanaaf of qabdi malee jechoonni shamarran jaalalaa jechoota jaalalaatti fayyadamanu baay'ee isaa miirri isaan ittiin ibsatanu baay'ee namatti tola garuu ibsannaa irratti qusannaa qabu akkuma nama siin jedhee akkaataa guddina keenyaa kana waan ta'eef dhugaa dubbachuufi an gaafa shamarran tokko jaalala naaf qabdu naaf ibsitu inni iccitii ta'uu danda'a naa dhufuu danda'a naa dhufuu nuyi hayoo dhufeef nuyi miira sitti dhagaame sana ammoo obboleessa keenya jira dhaabbannee tilmaamachuuf inniti yeroo baay'ee nama akkamiiti wajjin hariiroo uumaan beektaa namoota barreeffama baay'ee danda'an namoota dubbii dubbachuu baay'ee danda'an an nama qaama isaarraa namoota dubbiidhaan na amansiisuu danda'u. Namoota barreeffamni isaallee hiika wayinatti kennee ergaa qabu namoota akka kanaati wajjin waan walitti dhufuu fi yeroo baay'ee anis walaloodhaan hin barreessaa fi namni sunis walaloodhaan barreessuu danda'a. Walaloo keessa monoloog jechuun jira walaloo fi jechamoota walitti makanii wanni akkasii jira waan ta'eef yeroo baay'ee nama sana ati walaloodhaan nama kanaaf yaada kan ga'e ergatta taanaan namni sunis yoollee dandeetti walaloon qabaanne walaloo bakka biraarraa isaa ta'u yaada isaa hanga danda'ama ta'etti gabaabsees kan inni nama barreessu jiraachuu danda'a waan ta'eef kanaaf yeroo baay'ee namoota hariiroo wajjiniin uumu akkuma sitti mee jedhee nama barreeffama irratti baay'ee dandeettii qabu. Namni barreeffama irratti dandeettii qabu yaada keessa isaa ibsachuu hin dadhabu. Yoo afaaniin dubbachuu dadhabee jedhee namni barreeffama irratti dandeettii qabu barnoonni isaas illee sadarkaan barnoonni inni qabullee guddataadha waan ta'eef yaada isaa bareecha ibsachuu danda'a. Afaaniinis yoo ta'e barreeffamaanis yoo ta'e amma namni tokko yaada afaaniin dubbachuu irra barreeffamaan dubbachuu kan itti salphatu jiraachuu danda'a. Nama barreeffamaan dubbatu irra nama afaaniin dubbatu bal'inaatti dubbachuu danda'a. Amma fakkeenya
nama tokko wajjin walitti dhuftee ergaa jaalalaa waliif babarreessaa turte babbareedaa kan nama sana yoo wal dhabdee jettee ergaa natti waliif barreessite sun jaarsa ta'e walitti si araarsuu danda'a. Jechoonni fi filatamuun miseejiidhaan gaafa sii barraanii jedhanu nama kanaa wajjin walitti buutee gaafa dhaqxee barreeffama nama kanaa laaltee jirtu. Manguddummaa sinii ta'a. Manguddummaa isii ta'uu danda'a waan ta'eef na mudachuu danda'a siin jechuu barbaadeetani. Mudatee ni jira. Deebisa arganne kanaafuu yoon fi waraqaan isiniif akkana akka dhiyaatu ta'e isin gammachiisaa jechuudha. Baay'ee keessatti jaalalli shamarran tokko dhiiraaf ibsitu dhiira sanaaf baay'ee bakka addaa ta'uu danda'a. Sababni isaa inni yeroo irra deddeebiidhaan dubbatu. Ammatti gara kanaan duraatiif amma gaafa wal bira qabne ilaallu gara caalu ammatti parsantiin hanga ta'e wayii shamarran dubbachuu jalqabanii jiru. Miira isaanitti dhaga'amu ibsatanii jiru. Kun immoo qaroomina. Qaroomina waan ta'eef waan keessa kee jiru baafattee dubbattee argachuunis dhabuunis waan tokko gaafattee dhabuun waan tokko furmaata siif gaafattee argachuunis immoo siif furmaata waan ta'eef wanna kana ana biratti baay'ee fudhatama guddaa qaba. Yeroo baay'ee ammas wanni nuti jechaa turre qara jaalala irratti wanta keessan jiru miira keessan fiiliingii isin dhagahame baasaa ibsadhaadha. Dhabdee gaabburra himattee jechaa turre kanaaf amma nuti waa'ee wal dhabdeen jiru irra nuti nama akkana jaalala walaaloodhaan walii dhaleessu keessattuu gara shamarraatiin nu bira dhafu itti gammanna akka keenyatti isinitti haa baratu. Akkasii egaa xalayaan keenya har'aa Saawud Arabiyaa irraa karaa qara jaalalaatiin biyyuma keenya kana dhuftee jirti waan ta'eef Haaruun baga gammaddee atis ergaa jaalalaa yoo dabarsuu fi dandeessa ta'ee jedhee kallattiidhaan dhufuu dandeessaa yoo kallattiin as dhufuun sin barbaachisne immoo xalayaa keetis nuuf erguu dandeessa waan ta'eef egaa jaalalli keessan haala turabbii walitti sin haa fidu jaalala bareedaa bultii horattanii wajjiniin ilmaan horattanii jireenya bareedaa isaa akka wajjin dabarsanu hawwii keenya qopheessitoota qara jaalalaati waan ta'eef egaa daawwattoota keenya torban sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.